manguddoo taatanii asirra laffaatanii sedduu takka duraan dursee isiniin galatoonfachuu barbaada. Kattii mataan osoo ifin ta'in nama isinitti himadhee dhugaadha. Asirratti hedduu takkan isin galatoonfachuu barbaada. Galatooma warri gartee yoo yaada jajjabaa isiniin jellee dhiifama anumaafuu naaf godhaan isiniin jechuu barbaada. Asumaanuu dhiifama godheef obboleettii teenya maaliif dhugaadha. Aartii akka isin dabalata guutuu waan bareedduudhaan uummataaf gabbaaftuu nawwa malee ittiin hinaafu ittiin waa takka ittiin hin gammada ittiin hin boona malee jechuudha. Isin beekamtee harkachuun na boonsiti malee hedduu takka jechuudha. Wanni takka hedduu isin fudhatama harkatuun na gammachiisti. Na boonsiti wanni na aarse xiqqishoo kabajaa waliif godhuu qabna. Ana osoo hin ta'in maaliif namoota isii dura bubbulee dhugaa nama guddaa isin ijoolleedha arraan tana ijoolleen namoota isarra gurguddaatitti gartee mataa waan tokko tokkollee taatu gartee akka waliin tuffanne akka kabajaa waliif goonu akka guddaan xiqqaa beekee xiqqaanis guddaa beeku jechumaafin kabajaa aartii oromootiifin dubbadde tiyya caalaadha. Asumaanuu dhiifama godheefiitiin jira dhiisee waa'een isii takkaleen akka tuqamtullee hin barbaadu. Asumaanuu galatoomaan isiniin jaayisin hundinuu galatooma. Fayyaada yoo boleetti tuuteenya galatoomi. Hamzaa jiiti fidamin turaan faan yoo yaada qabattan waan nujaa warra mana keessa jirtanuu araara irratti waan nujaati asuma golamneeti achi warna gara biraatti Hamzaa fi Turaa jirtanii. Abon fan tumurre gadhiifamni kanuma namoota irraan ajjeefne waa jala wannoon goone balaan guddoon hin jirtu walaloota kaafila maanga kana ofii godhaniitu wal bira kutuudha wanni biraa hin jirtu fixanni. Okay. Hamza kenni Hamzaan achi boodaan itti dhufan. Okay. Mr. Hamza Kaayiroo. Ragaan dhuftee. Waan ajandaa beektaa Sabriinaanuu beektee fixxee dubbii ani duraan dubbii tana dhiiroo wayi gara faallaa gooteetuma obboleettii teenya daranaa wanni gootii jeetii yaadaa ture Sabriinaan haa galatoomtu karaa bareedaan ibsitee akkaataa itti dhiifama gaafattellee dasna jee ammallee galatoomaati iftuu teenyallee waan kana beektee hangasitti irraa gabaabsuudhaaf hedduu galatoomaa hundi keessanuu ajandaa kana osoo namni dilli kun as jiru osoo amma hallattumaan akkaawuntii iftuu fudhannee garas tarkaanfannee hedduu dasna godha. Galatooma garasitti haa deebinu isiniin ja'a akkaawuntii iftuu qofa kallattiin nuuf fida galatooma wanni guddifnu hin jiru kana caala. Okay, Hamzaa kiyya fayyaada Mr. Kiyya ummata keenya warri nama 800 hanga nama 700 laafitan hordofaa turtanii wali bu'insi iftuudhaa fi Sabriinaa gidduu jiru hin jiru daaga waliin qotanii nama walirraa dhaggeefne obboleeyyanii artistii xiqqoo fi artistii guddoo jechuun garaagarummaanii hanga sana immoo walitti hubannoo dhabuutu uume hubannaan sana amma xumuramtee dhiifama sirbiinis kutee jira dhiifamnis kutee jira artistii iftuu hundi keessan ni beektan yeroo dheeraadhaaf afaan oromoo sirbaa turte Alii Sabiree kun kaasinaa jeetii wannoo jee isiitu miira keessa galaadhaaf malee iftuu Muhammad qaama miidhamtuu taate ogummaa qabduun afaan oromoo aadaa oromoo seenaa oromoo eenyummaa oromoo kasiin lallabaa calaqqisaa turte hundi keessa ragaa baatan jee yaada. Namni as girta namni 700 kun warra giftii qabdan akkaawuntii iftuun amma ittiin taa'u jirtu kana kallattiidhaan giftii qabdan gumaachuu ni dandeessanii ammoo gara birri akkaawuntiitiin warri gara mana baankiitiin isii gargaaru barbaadan akkaawuntii iftuu afaanuma isiirraa dhageeffannaa warri as gara girtan ka bilbila lama qabdan ka qalama qabdan ka komentii godhuu dandeessan akkaawuntii iftuu ittiin gargaarru hamilee ittiin goonu haadha teenya artistii teenya qaama miidhamtu taatee afaan oromoo utubaa turte bira karaa ittiin dhaabbannu akkaawuntii dhuunfaa isiidhaa afaan isiirraa bilbilaa fi maqaa akkaawuntii waliin isin nutti himtu warri qabachuu dandeessan akka dandeessanitti naa qabadha warra keessaa qabdanii fi dandeessan ammoo kallattumaan giftii siifis kan nu dandeessanii artistii iftuu itti dabalamaa foolollee godhaati wajjin wal bara isin geessuun barbaada artistii iftuu akkaawuntii dhuunfaa keetii ni qabda yoo qabaatte akkaawuntii kee nutti himi. Sabriina dubbadhu yaa. Okay, video keessaan jira yoo na hayyamtan yoo deeme yoo immoo lakkeessanis. Rakkoota kan qabu dubbiin ta'e dhumattee bara hanga dhuma dhumtee yoo feetan bira taa'ii waliin gargaarra yoo hajaa qabaattes bu'ii ijeef rakkoota kan qabu. Video keessaan jira sanumaa fi yoo haalii fi daminturaan fayyisaa hajaan rakkoota kan qabu. Rakkoota kan qabu abshir. Hayyee. Iftuu maamanni qabda akkaawuntii mataa keetii? Muti rigirta muti rakai. Okay, hadi betul.
Dabbalo akin jeeti yogguunii fi wanti gootan sagalee isii bareedduu sanii fi yaadnee hojii itti beenu sanillee. Akkas godha uummata guddaa kanarratti kutaa akaawuntii beeksiseeti sirbas illee onnoo godha rakkoon qabu shigiree lafa. Hayyee ibsu akaawuntii kan qabda akaawuntii mataa keetii. Ni qabaye. Okay akaawuntiin kee maali? Nigdi baankiidhaan. Okay lindi baankiidha hayyee nakka ni bilbila sana kutaa akaawuntii kee natti meeyya natti kan ijaarsan. Akaawuntii keessan sagalee ol kaasu nutti uummanni guutuu na qabatu. Ayyee kuma takka. Okay qoy kutaa kanaafsi. Jawaala biraarratti hin qabadhee asuma uummataa himaa. Kuma takka ayyee. 46. 46. 23. 23. 59. 59. Torba. 17. 17 maqaan natti himi. Iftuu Muhammad. Iftuu Muhammad. Hayyee. Okay, warri akaawuntiin qabatin akaawuntii guutuu akka barreessin as gubbaa isin kaayaa. Hamza akka dheengaddaa san godhu qoy akkasiin isin godhaa guutuu akka ni qabattan asirraa. Godhi ammas namni zeelii qabdanii fi hawaa hunda qabdan kallattumaan seenaa bakkuma takka akkasuma bakka takkaa seenaa. Seenaa hundi keessan. Okay, kuma takka. 46. 23. 59. 13 torba. Okay. Hamza ni mul'ata meelaalle? Mul'ata. Okay hayyee thank you. Warri asirra jirtan namni Okay namni asirra jirtan namni kumaa fi dhibbi ja'a hundi keessanii akaawuntiin maqaan Iftuu Muhammadii artistii Iftuudha akaawuntiin isii kaas gubbaa jiru kana warri dandeessan ammumarraa kaasa ka giftii qabdanis ka birri akaawuntii Itoophiyaa baankii barbaaddanis kana qabadhaatii asii booda gargaarsa takka ammoo deeggarsa Iftuu irra deebinee jirra san itti fufna hundi keessan warri asirra jirtan iskiraashatii godhadhaa akaawuntii maqaa gaafa isinii bahu Iftuu Muhammad jee isinii baha akaawuntiin ka dhuunfaa isiiti waan ta'eef ammarraa kaafnee mee namu waan dandeenyu ka biyya faranjii biyya arabaa biyya Itoophiyaa keessa jirtan hundi keessan qarshii 5 irraa hanga maaliif 100 ta'an waan dandeessan keessa darbaati kota ol baa namoonni ragaa qabdan faarisii warra ragaa qabdan karaa eebirriitiin lakkoofsi bilbilaa ni jira iftu eebirriin fayyadamtaa. Okay eebirriin hin jiru okay akaawuntii qofaa jira karaa akaawuntii qofaan argattanii itti fufa ayee namni mana keessa jirtan waan dubbattan itti nuufufa waa'ee gargaarsaa kanarratti hundi keessan. Ini aku udah tidak mitra. Tidak Hamza iya. Tiko fuula sirra akaawuntii oloofi. Bakka jidduumaan haga namoonni hundinuu artistii teenya iftuuni beeytanii kallattumaan akaawuntii tanarratti waan dandeessan ammuma buusa iftu akaawuntii seeni achumaan nu agarsiisi sirba keessan sirba uummanni Oromoo hundi ittiin si beekusan sagaluma teetiin gista akkarra nu buusi. Ayyee Hamzaa keenya. Okay, damin akauntin baku Mesir jirame, Rauli ke Mesir? Tidak, berbeda. Ya, okay. Maka akaunti dah sini baha, maka akaunti baku Iftu Muhammad kan membahas ini tinta gertu kana akaunti semara kepada udah dan desa amu merah kasa ya amu merah pakai feten jirada udah baru di sini mejatus ka iftar di sini mejatus ka amma gitu jiradan akaunti di sini share ka jira boda as bahani mama asli udah galtu barbadan olin single cha udah galti tali residi mulusu barbadan len ol batani mulusu dan desa ni kagifti kabdan kemari sini akaunti TikTok rum fa isirat asuman isi post golun dan desa ni okay serba amzana ajir gafatan fakat ali saya majid فدي خياتك وفدي أنا Okay, Khadir. Dia si Khadir malah kan gudian pakai tem sama muti got. Jawala agak sirrefatu jeti nama berawan ya. Jawala ramah malah kan gudian mah, cuma bangki seno dia. Oke iya. Ergia pakainya tuh warna mas gala juga kena aku residi wal kabel mulus.
Okay. Guys, hundi keessan warri asal girtan accounti warri qabatanii ergu jirtan. Mee namni waan danda'u guutee jiru. Takka kana barreessaa osoo sobnetti kaayoo amma ol baatan risiitii keessan mul'isuu dandeessan. Warri rabbi warri dandeessanii dabarsitanii jiraatan. Mee namni dabarsee jira? Wanti si harka jira bilbilli kan kee baankii irraa qabdu iftu. Kanuma tokkichuma kanaan qabaa kanneen itti fayyadamu jiru. Kanaan meseejiin garuu seenu jirti. Yaa meseejiin seenu jirti. Hundi keessan manni keenya obboleeyyan keenya Oromoon teenya kaas gara jirtanii hamtu walii qofa fedhuu miti gaafa du'an qofa walii boohuudhaa miti. Namni sirba iftuutti baadiyyaatti ittiin qabee ittiin wannoo ta'in hin jiru. Ana kan uffatti itti qamaan ture kaasitaaf ni warii hundarratti waan dandeessan hin tuffatina waan dandeessan godhaa hundi keessan. Kabiyya namaa jirtanis kabiyya keessa jirtanis yaa ijoolleen hambee hedduu warra akka Ridwaan fa'aa warra akka Caalaa fa'aa as gala jira. Okay kanaa goonu gastii bakka lama ni banannaa bakka lama takka bakka sadii dhiifamaan Fatiyaa Jamaal yoo jiraatte yoo dubbatte dubbadhu ogu takka atis gannaa rakkisi artistii Dahaboo atileen yeroo takka yoo yaada qabaatan dubbadhaati boota gannaa rakkisa namoota sagala jiru gurguddaa tokko jira isaan irraa hin birrii yoo wayyaa fuudha dubbadhaas lamaan. Okay, Jawaal birin jiran na fakkaata. Fatiyaan hin jirtu isiin isii hayyee. Okay, bootaan lamaan kuni bootaa deeggarsaaf bannee jirra. Namni ol seentanii waan galchitan nutti himuu dandeessan takka ammoo waan galchuu deemtan waada seentan yoo jiraattani kallattumaan itti hirmaadhaa. Warra reefu akkaawuntiif tuu gaafachaa ture tilli sun amma isaatiin isin hojjettan gaazis. Dubbachuu fi waan artistii iftuu teenyaa kanarratti namni hundinuu ni beeka amma sa'a kanatti iftuun miilaan miidhamtuudha kan namni beeku. Waan kanarratti namni hundinuu irratti hirmaachuu danda'u qaba osoo dhimma ajandaa kanaatiif hin ta'in dhimmuma isiin gargaaramuu qabduuti kuni namni hundinuu irratti hirmaadha akkaawuntii kanarratti ammumaan tana kan rasiida nu garsiisuu barbaadan ka keessaanaa ergitan ka mudabbaalii ergitan ka isiidhaa ergitan ammaan tana keessaanis nutti ergaati ka ol baanee garsiifnettanis ol bahaatiin nu garsiisa dafa ammumaan tana irratti hirmaannu isiniin jenna iftuu teenya sirba hawaasni kee ittiin akkasii beeku sirba bareedaa sanii ammumaan tana awwan zan gadi kifti yaa'u iftu tokko irra nu darbi. Kami dhiiroo. Kanuma amza mata dureen isaa maal jira talbad. Yaa jaaladha. Kanuma rakkoo sana. Kam feetan. Yaa okay hayya. Ya jaalallee kaya kanii barbaadu an hirriba dabee osoo si haatu onneen too miidhamte ture maanaatu tu harabbii malee tu harabbii malee hawaasiin taraadu. Bona jalaaltiite burkaana maattiite. Onneeto gubbaarra natti gadhiifte agaagunaa goote onneeto dinana kutte cinqamee rakkamee yaadaqee taanaaf hin baay'ee barbaachaqee cinqamee rakkamee yaadaqee taanaaf hin baay'ee barbaachaqee godaatii seentu suma jalaan seena. Midhame jaalala wana fusii jala kobeekina. Galatooma obboleeyyan kiyya hedduu takkaan isin galatoomfadhaa obboleeyyan kiyya warreen na gargaartanii hedduu takka galatooma hedduu takkaan isin galatoomfadhaa naa jiraadhaa lammii tiyya isiniin jaaladhaa hedduu takka har'a hedduu takka dabbaal keenya haa galatoomu hedduu takka waan artistii hangaftichi kiyyalii isaa itti kophaa isaa itti yaadda'u ture har'aan tana asitti naaf ifoomsee obboleeyyan bebbeekamoo ilmaan Oromoo warraan gartee onlaayina irratti ilaalu warreen akka Hamzaa keenyaa kanafaa hunda har'a hedduu takka arkuu kiyyaaf hedduu takkaan gammadee galatoomaa hedduu takkaan isin galatoomfadha lammiitiyya warreen namaddii dhaabbatu jirtanis jazaa rabbi isin yaa kafaluu isiniin yaa galatooma. Galatoomeftuu teenyaatillee hedduu takka si jaallanna durirraa illee sirba kee hedduu teenyee ittiin bashannanaa dubrallee miilarra kaannee ittiin bashannanaa turre hedduu galatoomatilleen hawaasa keenya ammaati waan akkasii dhaabe gargaarsarra jirra.
شكر يلا galatoma akkana la giftille akkana sochoo saalaan isiirratti illee جبتين يصير تاتا وبليس يصير تاتا. يا iftuu gadhaa